Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya yeroo kana akkasumas nageechisna aan ejersa abdiiti. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii madda albuudaa aanaa sabbaa boruu keessatti injifannoo diinaa irratti galmeessu beeksise. Irreef gaachanni saba Oromoo gootichi waraana bilisummaa Oromoo zoonii madda albuudaa godina Gujii ba'aa aanaa sabbaa boruu ganda utuluu keessatti guyyaa dheengaddaa waxabajjii 18/2026 mooraa qubsuma diinatti seenuun tarkaanfii ilaalessaa fudhateen humna diinaa hedduu du'aa fi madoon adabuu beeksise. Tarkaanfii fudhate kanaan waraana murna bilxiginnaa akka baalatti arcaasuun kan lubbuu nafti ari'uun magaalaa gandichaa to'annoo isaa jala galchee jiraachuus beeksisee jira. Gama meeshaatiin qawwee AKM 5 fi rasaasa hedduu akkasumas uffata waraanaa fi qophiilee garaagaraa irraa hiikkachuun galii mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof taasisee jiraachuu beeksise. Bifuma wal fakkaatu waraanni bilisummaa Oromoo aanaa Jimmaa Arjoo keessatti diina adabuu beeksise. Abdiin saba cunqurfamaa gootichi waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa waxabajjii 20/2026 godina Wallagga ba'aa aanaa Jimmaa Arjoo ganda Tibbee jedhamtutti tarkaanfii haxxee weerartuu loltoota bilxiginnaa irratti fudhateen hedduu ishee du'aa fi madoon adabuun injifannoo boonsaa galmeessisee jiraachuu beeksise. Tarkaanfii akka bakakkaa waraanni bilisummaa Oromoo irratti fudhate kanaan loltoota diinaa keessaa 5 madoo dandammii hin qabneef kan saaxilaman yoo ta'u warra hafte ammoo harkaan qabuun to'annoo ofii jala oolchuu beeksisee jira. Kana malees waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaa godina lixa Wallaggaa aanaa Gulisootti loltoota faashistii bilxiginnaa irratti tarkaanfii fudhachuun du'aa fi madoon adabee meeshas irraa hiikee jiraachuu beeksise. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaa godina lixa Wallaggaa aanaa Gulisoo ganda guduruu goommii jedhamutti loltoota faashistii bilxiginnaa irratti tarkaanfii fudhachuun du'aa fi madoon adabee meeshas irraa hiikuu hoggansi waraana bilisummaa Oromoo bakkicha beeksisee jira. Irree fi gaachanni Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaa waxabajjii 20/2026 loltoota hawaasa nagaa dararuuf bobbaafamte irratti tarkaanfii fudhachuun baaruda itti ulee rasaasan waaduun loltoota 5 battalatti du'an adabuu fi kanneen 3 ta'an ammoo madoo dandammii hin qabneen adabuu beeksisee jira. Abdiin saba cunqurfamaa waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii ilaalessaa fudhateen gama meeshaatiin qawwee AKM tokko irraa hiikuun galii mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof taasisuu beeksisee jira. Kana malees waraanni bilisummaa Oromoo aanaa Diggaa keessatti diina adabuu beeksise. Abdii fi gaachanni uummata Oromoo gootichi waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaa waxabajjii 21/2026 godina Wallagga ba'aa aanaa Diggaa ganda Odaa Guddinaa magaalaa Fododoo jedhamu keessatti ganama barii barraaqan mooraa waraana garboonfataa bilxiginnaa irratti tarkaanfii rifaasisaa fudhateen injifannoo cululuqaa galmeessee jiraachuu ajajaan waraana bilisummaa Oromoo godinicha beeksisee jira. Tarkaanfii akka bakakkaa kanaanis waraanni bilisummaa Oromoo humna diinaa irraa hedduu du'aa fi madoon adabuun 12 ammoo booji'ee jiraachuus beeksisee jira. Gama qabeenya diinatiin qawwee AKM 12 qawwee boodatti hafaa 3 hidhannoo fi qophii waraanaa hedduu dugda loltoota PP irraa hiikuun mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof galii taasisuu beeksisee jira. Mariin marsaa jalqabaa Ameerikaa fi Iraan mari'ataa turan haala gaariin xumuramuun himame. Mariin marsaa jalqabaa Ameerikaa fi Iraan waliigaltee dhumarra ga'uuf jaarsummaa Qaatarii fi Paakistaan dilbata kaleessa mari'atamaa tureen haala gaariin xumurame jedhame. Mariin dilbata kaleessaa Siwiizerlaanditti mari'atame kun biyyoonni lamaan waliigaltee dura mallatteessuun booda isa jalqabaati. Mariisiftoonni Qaatarii fi Paakistaan ibsa waloo wiixata kana kennaniin koreen sadarkaa olaanaa guyyaa 60 keessatti waliigalteerra akka ga'amuuf qajeeltoo qopheessuuf waliigaleerra mariin dhimma teeknikaa torbee guutuu itti fufas jedhamee jira. Ibsi waloo mariisiftoota dooniiwwan daldala ulaa Hormoos keessatti nagaan akka darban gochuu irratti wal hubannoo dhabuun akka hin uumamne qajeeltoon dubbii kaawwameera. Dhimma niikuleeraa irratti mariin murtaa'aa mari'atame jedhan dippiloomatiin Ameerikaa tokko. Bakka buutonni biyyoota lamaanii magaalaa Siwiis Laakirin jedhamu keessatti wal argan guyyaa har'aa irraa qabee fuulduratti dhimma teeknikaa irratti ni mari'atamas jedhame. Waliigalteen jalqabaa torbee darbe guyyaa 60 keessatti waliigaltee dhumaarra ga'uu akkasumas Libaanan dabalatee dirree waraanaa hundarratti lola dhaabuu fi ulaa Hormoos fa'aadha jedhamee jira. Haa ta'u malee ergasii haleellaa Israa'el Libaananitti raawwataa jirtuun Hizboollaa waliin lolatti galuun Libaananitti namoonni ajjeefamaa jiraachuun odeeffannoon BBC fi Reuters kan mul'isu ta'uu mirkanaa'ee jira. Kooriyaan kaabaa gaaffii G7 kuffiftee sagantaa niikuleeraas hin dhaamnu jette. Obboleettiin dhiibbaa guddaa kan qabdu hoogganaan Kooriyaa kaabaa Kim Jong Yuun kan taate Kim Yoo Jong walgayii biyyoota garee torbaa dhiyeenya kana gaggeeffameef deebii cimaa kennite gaaffii Kooriyaan kaabaa sagantaa meeshaa niikuleeraa akka dhiiftu gaafatame kuffistee jirti jedhame. Ibsi Kim Yoo Jong kun kan ba'e hooggantoonni G7 sochii niikuleeraa fi misaa'ila Pyongyang irratti yaaddoo guddaa erga ibsanii fi Kooriyaa kaabaa guutummaatti niikuleera irraa bilisa gochuu qabdi jechuun ejjennoo yeroo dheeraa irraa turan irra deebi'anii erga ibsanii booda.
Ibsa miidiyaaleen mootummaatiin ba'e Kiim Yoo Joong gaaffii G7 kana yaada yeroon isaa darbe jechuun balaaleffachuun gareen kun aangoo isaa ol ta'uu himatanii jiru. Itti dabaluudhaanis meeshaaleen waraanaa niikulara Kooriyaa kaabaa qabdu dantaa biyyaalessaa ijoo fi wabii dhimma abbaa biyyummaa ishee ta'uu ibsuun gonkumaa akka hin mari'anne yookaan harka hin kenninen sarara diimaa ta'uu ibsitee jirti. Gaan hordoftoota keenya oduun har'aaf qabnu asirratti raawwannee jirra. Qophiilee keenya biroo waliin turtii gaarii isiniin jenna.